malee ati marrimaan kamtu si dhukkuba gadaamessaa jechuudha. Kanaafuu ol si dhiibataa hafuura si kukkutaa si akkisiisaa sammuu si oowwisaa fuula kana hunda si goggoysaa arraba si goggoysaa hidhiitana si diimeysaa arraba si addeessa akka qooshaa si godha akka namatti hiruu hin qabde. Kanaafuu hin beektuun siin jedhe hin beektu lalloochis ni qaba namaas ni akkisiisa namaas ni qallafeessa dachiin siin mara goowwan dandeessu wanti kopha si filachiisa ammaas inni kun ammaas gadaameessu. Kalee si dhukkubsaa mudhii si dhukkubsaa dugda si dhukkubsaa mataa si dhukkubsaa gadaameessa. Fedhii nyaataa hin qabu gara si goggoysaa gara si boqoysaa gadaameessa. Akkana beektaa? Mee kana beektaa? Malee marrimaan nama dhukkuba. Ati gisee marrimaan yattee ganda keessaan deemtee narra deema ana shokkoo maayattu noo marrimaan miti. Gadaameessa marrimaan eessa baakete si dhukkubatu? Marrimaan eessa si dhukkuba? Innummaan kun ammaasu kasombaa wajjoolii dhufuu jira obboleeyyan. Sun akka nama godhu gana siima. Akka nama godhu kasombaa wajjoolii dhufuu jira. Teluun tasombaa wajjoolii dhuftu jira. Onneen tasombaa wajjoolii dhuftu jira akka isin nama godhu gana himna haa. Waan akkasiiti. Malee ati marrimaan ati jettu kun hin jiru. Qaamni nama ilmi namaa ni qaba marrimaan. Marrimaan ijee karaa argee marrimaan inni dhukkubaa jaanoo marrimaan himti gadaamessa waan fedhee dhaqabe gadaamessa. Gadaamessa nama dhukkuba waan miidhaa jaajolee karaa hawaasoolee maan miidhaatti himti gadaamessa gabaa uumatti. Kanaafuu shamarran amata 100 yoo guutillee umrii dheerattee wanni kun yoo dhiinni yeroo malee irraa dhaabbatee isiin amata 50 amata 60 geesse amata hanqa duutu numa rakkatti. Hanqa duutu numa rakkatti haa. Akkam rakkatti? Wanni kun itti ol deema. Akka malee godha gadhiibata afaan goggoisa hirriibatti hin dhiisu hanqa duutu shamarran ittuma deema yoo dhiinni rakkoon isii rakkoo yoo dhiinni yeroo malee irraa dhaabbate. Amata 50 60 maan ta'a. Ati gana warra gartee wanni kun gaasir kiyyaa kiniin hedduu akkatti kan nu jiru manaafuma kana ittillee hin dhaqqaban nillee hin baranne waa'ee gadaamessa. Kanaafuu inni akkas godha qaama kana si oowwisa lapheeta nama hunda jala si oowwisa laa akkatti gaasitee akkatti fakkaatu obboleeyyaa akka walitti siyaa qaba kanaafi kana duudaa fi kana garaa kana walitti siyaa cuuca oowwa si gallaqisa mudhii si dhukkubsa garaa kana garaa na boqoysaa bakkatti wanta gaasitee kiyyachi. Ati mana akka malee kiniini akkamsi godha akkana kun gaastir kiyyatamsi kan kiniini kun wobsi godheetu dhibee biraa siffite. Laal bakka inni hama lalloochii siffida gaastir akkas gara si boqoysaa inni akkas gara si goggoysa. Gadaamessa marrimaan hin jiru. Gadaamessa marrimaan inni dhukkubaan hoo haqi kana marrimaan kopha jira qaama namaa keessa. Malee ati marrimaan kamtu si dhukkuba? Gadaamessaa jechuudha. Kanaafuu ol si dhiibataa hafuura si kukkutaa si akkisiisaa sammuu si oowwisaa. Fuula kana hunda si goggoysaa arraba si goggoysaa hidhiitana si diimeysaa arraba si addeessa akka qooshaa si godha akka namatti hiruu hin qabde. Kanaafuu inni kuni akka si godhu si beeka mudhiitana si dhukkubsaa handhuura tana si dhukkubsaa dhiinni baatee si dhukkubsaa marrimaan hin jiru. Arraas borus dhagaye warra shamarranii marrimaan hin jiru marrimaan ati ifirraan deemtu hin jiru. Marrimaanis namni ho'ummaa qaba qaama namaa keessa marrimaanii miti waan miidhaatu miti gadaamessa fitti himsammuutan. Gadaamessa akkana godha. Kalee si dhukkubsaa mudhii si dhukkubsa. Hedduutan hunda sirratti dhukkubsa. Firra taa'uu hin dandeessu miila si hadoochaa afaan si goggoysaa dheebuu si feesisaa si dheebeysaa jechuudha. Kun hundinuu gadaamessa. Asirraa ol deemee as jeema cinaacha garaa kana keessa akka deemee si diddira si waraan waan akka lubbuu qabaata akka si keessa deddeema fakkaatti waan jabduu takka akkasillee ammallee fudhadhu gadaamessa sababa kana ilmoo hin argattu keessaafuu shamarran yoo yeroo malee dhiinni irraa dhaabbate hanqa waan san fayyitu ilaa umrii numa dhukkubsatti ilaa umrii mataa si dhukkubsa duudana oowwiseeta duudana dhukkubsa gara nama keessaa gaastiri kiyyaatuma wobsi godha kana ittillee dhaqaban maaliif hin baranne. Doktoroota joose ittilleen si haqqisiisa si lalloochisa amma si haqqisiisa mataa si dhukkubsa lafaan si dhoo gadaamessa gara si goggoysa fedhii nyaataa hin qabu dhugaa hin qabdu maaliif nyaanni gara si goggoysa nyaatan filatu immoo inni warri gaastiri ammoo nyaata filata akkana qabi fincaan si guba fincaan si muddaa amma fincaan ta'aa xiqqoo kanaafuu dhibee akkana isaa si fide kalee si dhukkubsa ammoo
Macarashaa irra osoo dhufee onnes tuqu cinaacha lamaanis si dhukkubsaa jechuudha. Deemuu hin dandeessu hafuura si kukkutan. Bakka takka dhaquu hin dandeessu jechuudha. Wanti si qabee ta'a. Kun ammoo wanti qabbana nama harkisa dhukkubnummaan fedhuu qabbanaa wajjin makaan jedhe. Maaliif gizee miillee akkasii si hadooti. Haakimni maal jedha narbii siin jaaganaa qabbana jedha ammaas kiniina narbii wapsi godha. La waan akkanaa jira dogoggora hedduu. Irraa dubbachuuf waa'ee wanta kana kan marrimaan namni jiru kun marrimaanii miti kanama dhukkubu marrimaanii miti shamarran dogoggoraati qabdu marrimaanii miti mee taaftaa koppilingi ishee godha waan kanaan addeessinii baasuu dhufuu uma xiqqoo shamarran bakkiri wanni namaan dhukkubaa gadaameessa marrimaan sin dhukkubu gadaameessa marrimaan namuu ni qabna ni beekna maramaa san obboleeyyaa marrimaan way marrimaan qal'aa furdaa yaanas keessa hin jiru. Marrimaa kana malee marrimaa sanii miti. Waa shamarran rabbisatan. Marrimaa sanii miti. Kun ijoolleen awaash wal waan miidhaa ja'a waan miidhaati. Marrimaan miti gadaamisaa akkasii godha. Hay. Marrimaan isaa dhufee achisi godha. Warri argeetis marrimaa ja'a marrimaan miti. Gadaamisa. Dhukkubii gadaamisa. Dhukkuba gadaamisaa namni adda beeku. Dhagee wanni hamaadha gadaamisi. Dhukkubni gadaamisaa hamaa. Kaa akkanatti arsi cee curruu jee deequu adda addaa si gallaqisu deequu yoo shurufkaa qabatu taate ka gaastirik deequun marrimaan gadaamisee si deeqqifachiisa. Shamarran dhagee hideeqqifatta deequun ta'e ajaan qabdu ammoo deequun gaastirik ajaa qabdi. Halma faajaan ajaa qabdi shurufkaa qabdi jechuudha. Kanaafuu marrimaan akkam nama godha gadaamessu kun garaa kana si goggoisa taaftaa koppilingi ishee godha caqas waan isin jiru garaa kana si goggoisa walis si qaba inninis kana garaa kana hacuucee siin taa'ame. Gara si goggoise gara si boqoise hidhii tana faa si diime si dhii kabarraan caafaa si godha arraba kana faa nama addeessa. Obboleeyyan gadaamessuun kun waan safaa taate namaas ni gaggabsa. Hafuurallee nama ajeessa. Hafuurri ajaan kun ka samburraa dhufu jira kun ka gaastirii faarraa dhufu jira miidhama garaa garaa inni kunis akkasi. Ajaa wanta oowwa garaa keessaa arrabni afaan si diimatee afaan si maal seete marrimaanis arraba kana faasi addeessa obboleeyyan qooshaa nama godha. Gadaamessi jechuun marrimaan hin jiru. Marrimaan kasi dhukkubu gadaamessi shamarran si haqqisiisa akka malee amma si haqqisiisa. Si lalloojisa mataa si dhukkubsa lafaan si dhawu humna si fuudhu dalagaa hin dandeessu gadaamessa qaba. Taa'aa kana hunda si dhukkubsa miila kana hunda si irratti haadoocha. Utuu teetan nama si dhukkubsa waatu ganna dhiibata dalaguu hin danda'u ofirra gattaa'uu hin danda'u jetta. Gadaamessa marrimaan nama dhukkubu marrimaan miti adda baasi. Adda baasi warri shamarran rakkoo isin qabdan. Taaftaa koppilingi ishee godhe. Koppilingi ishee godhe shamarran hedduu ijatanallee wanti nama miidha. Ijatanallee si diddiimessa. Yoo qabeetu taate yoo hin beekne nurraa baradhu. Hin beekne nurraa baradhu. Akka gaarii kana hunda si oogisa ooguu si galakkisa balbala si galakkisa ati yeroo hunda wallaahi manni akamaan argu. Hin baranne kana hin beekan ittillee dhaqabuuf hin taane dhageenya irraa seefin hima warra shamarranii. Warra oduu kan dhaggeessaa jiru waan kanaaf irratti hin beektu. Haasoo qofa beekta. Dhagasi. Ganaallee ittillee dhaqabu hin taane hin beekan hin baranne. Likkittiin siima likkittiin si barsiisa. Dhageeffadhu fudhadhu. Yoo dhaggeeffattu taate dhageeffadhu.